Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabaarka fuunee jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii ani jira alhamdulillah. Baga jiraattan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota shootu warri taatan hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Warri jalqabarraa kaastanii hanga yeroo kanaatti nu faana jirtan baay'ee tokko galatooma guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ashoon irra maal qabattee dhuftee jechuun keessanii oolu waan akkasiillee ofii kootiif viidiyoo waraabu jechuudha. Viidiyoo mana arabaa keessa hin waraabu ni beektu. Garuu irra waa isinitti himuu barbaadeetan jechuudha. Innis maali yoo kan naan jettan taatanii haramni humna namaa hin quuftu jechuudha. Haramni akkasiin humna namaa hin quufne isinitti muufanii jechuudha. Akkasii warroonni ashootuubii fi maatii hin taane immoo yoo jiraattan maatii naaf ta'atii koomentii naa kaa'an isiniif deebisaa isiniin jechuu barbaada. Yoo kana gootan galatoomaa isiniin jedha obboloota kan koo qaqqaalii fi gaggaarii. Ashoon maal fiddee dhufte akbaara maalii qabdi yoo jettanii akbaarran qabuu haramni akkasiin namaaf hin yaanne namaaf bakka humna namaa akka isaan hin quufne jechuudha. Ani akkuma beekamu galuudhaa fi alhamdulillahi rabbil aalamiin waan hundayyuu xumuradhee hamma guyyaa 2 qofatu na'aaf jechuudha. Yoo eeyyama rabbii ta'ee jumaa halkan asii deemuuf jira jechuudha. Asumaanuu akka du'aa inaaf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Rabbiin akka nagaan biyya kootti nagalchuu isiniin jedha. Maal isiniin jechuu barbaadeetanii du'aayin keessan na barbaachisaa du'aayin naaf godhaa isiniin jedha. Wantan dhufee viidiyoo baay'ee waraabuu barbaadeetii miti. Viidiyoo mana keessaa karaa waraabuu hin qabu. Ta'us garuu amma akka ta'etti kana barnootuma isiniif ta'a jedhee waraabaa jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeetanii viidiyoo kana wanta waraabaa jiruu fi nyaata kana jechuudha. Mana kanatti baay'inaan hin hojjetamu mana keenya kanatti jechuudha. Yeroo keessummaa addaa dhufuu fi yeroo ayyaanaa bakka yeroo wanti guddaan jirudha jechuudha. Nyaata waraanaa fi kana namni hojjetu hin jiru nyaatamu jechuudha. Baay'inaan mana kanatti hin hojjetamu. Jaartiin kiyya maruu isaa hin beektu jechuudha. Anatu mara malee isheen maruu hin beektu. Isheen deemaa jirti yoo deemte namni maruu hin jiru jedhanii wallaahi ana saamuuf jecha jechuudha. Haramni humna namaa hin quufu. Ana saamuuf jecha laqodaa guddaa kanatti natti fiddee garuu amma narkaadhumaa hin jiru jechuudha. Kunoo kana guutuu hojjette jechuudha. Ruuzii fi laamee isaa kan ittiin hojjetanudha. Kana guutuudha dhugaa rabbii walakkaadhaa wal hojjedhee ka'ee ala kulli albaatiriillee hin qabu. Waraqaasaa kana keessa gimmaasha baasiitan gimmaasha danfisee kunoo asitti tuuleetiin jira jechuudha. Anguma kana irraa maree sinumatti argisiisuuf jechuudha. Kun immoo qoshaashaasaa kan ittiin murmurii gataa jirudha. Asirratti immoo kunoo akkasitti maruu asitti maraa jira jechuudha. Asirratti maraa jechuudha. Garuu waan isin dhibuu xixiqqeessee maran ture. Jaartiin illee xixiqqaa jaallatti garuu kunnaa xiqqachuu dide sababiin isaa waraqaa siin fidde kana jechuudha. Baala siin fidde kana ni argitu jedheeti yaada kunoo baala kanatu yaani viidiyoo fi waraabaa fi dubbachuun ulfaata ka kaameeraamti. Yaani viidiyoo akkasiillee tokkoffaa gootii waraabee hin beeku ta'us garuu kunoo baala kana jechuudha. Jajjabaasaa fidde jechuudha. Baala lallaafaa miti. Osoo baala lallaafaa taate kuno margito deeti yaada baala lallaafaa osoo ta'e dafee nama harkaadhu mallee xixiqqateellee marama. Garuu kun wallaahi mureetanii hojjechaa jira. Garuu gurguddaadha jechuudha. Naaf xiqqachuu dide yaa'anii haa ta'u garuu akkuma ta'etti hojjechaatiin jira. Maal isiniin jechuu barbaadeetanii haramni wallaahi laazim namni yeroo galuuf ka'ee of babbareechaa of tolchaa garuu namni kaayyoo fokkolu. Ani garuu kontiraata miti ni beektu akkuma nama kamiyyuu badeetanii na hojjedhu jechuudha. Garuu haa ta'u malee mana kana waggaa 3 ol hojjedhe akkuma nama mana kontiraataatti galuutti mana kanaa galaa jira jechuudha. Namni yeroo silaa galuu ka'u mataa isaa sirreeffataa, qaama isaa sirreeffataa, fuula isaa bakka qodaa isaa sirreeffata jechuudha. Ani garuu wallaahi laazim qanii guutuu mana miicaa olee nyaata hojjedhe nyaata seen hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Kan iseen muuxannoo ittiin qabne hojjedhe barraada godhaa ture.
kanammoo kan xumuraa halkan silaa namni boqotullee halkan illee kan hin boqonneefu kanatu na eeggate kana maraa jira. Yaani xumuruu hin danda'u warrallee jechuudha. Sababiin isaa baay'eedha. Baalli isheen fidde kun baay'eedha. Ruuzii kan isheen hojjettillee kunoo ilaala baay'eedha jechuudha. Kunillee kunoo akkuma argitan baay'eedha jechuudha. Kunillee yaani haa ta'u hanga danda'e hojjete. Hanga dadhabee nan dhiisa jechuudha. Nin bulchaa yoo dadhabe boriifitti xumuruu danda'a jechuudha. Sababiin an viidiyoo kana isinii waraabee fi namni kaayyoo qabu anama fakkeenyaaf osoo hin ba'ee ijoollee bira deemee ni danda'a jechuudha. Guyyaa lamman kana osoo hin boqonnaa fudhadhe garuu maaliif inni guyyaa lamman kana jecha maal gochaaf deema asumaatiin manuma kanaatiin gara biyya kootiis deema jedhe akkuma keessaniitti akkuma ijoollee mana kontoraataa jirtutti mana kanaa deemuuf qophiitti jira jechuudha. Garuu shaanxaa koo sirreeffadhe malee wanti ofii koo wanti sirreesse hin jiru isiniin jechuudha. Maaliif hojiirra hin jira wanna ta'eefu wanti of sirreesse hin jiru isiniin jechuutiin barbaada. Garuu namni akka kiyyaa kunillee ijoollee badanii haala hojjetanii wantoota babbadaa hojjetan wajjin maqaan na dhaahamaa. Kanaafillee nan gadda. Garuu ani nama kaayyoo qabu kaleessas kaayyoon qabaafan bade malee osoo nama kaayyoon qabneeti gara biyya kooti deebi'uu hin danda'a. Maaliif maallaqa maatii koorraa fuudhee bishaan obaasee jedhe osoon bakkatti hin deebisin ofii kootiifis waanan ba'eef osoon hin hojjetatin gara biyya kootii hin deebi'u jedheetanii kan hin badeef malee yookiin akka ijoollee yeroo ammaa haala kam sooshaal miidiyaarra argaman kanaattiin akkan barbaade buluuf gadi hin baane jechuudha. Kaayyoo koo galmaan ga'uuf garuu mana kana keessatti ijoolleen na beektu jechuudha. Irra hedduun keessan as keessatti jireenyi naa mijatee miti kaayyoo kootiif jecha kan as keessa taa'ee hojjedhaa ture jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti ergan bahee waggaa tokko kan akka maatiitti warri na beekanus warri kaanis ni beektu yeroo hundaan biyyiidha jechuudha. Sababiin isaa naaf hin mijatu garuu namni kana keessa taa'een hojjetatu jechuudha. Bahee jijjiirrachuun ni danda'an ture garuu yoon ba'ee jijjiirradhe kamtu mana abbaa kootiiti kamtu mana haadha kootiiti halagaadhuma hojii koonaa wayya jedheetan gadi taa'ee obse hojjedhee yeroo kana ga'ee ammoo alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin gara biyya kootiitti na deebisuudhaaf jira. Rabbiin nagaan na hagalchuu isinillee warra fakkaattota akka kootiillee rabbiin nagaan biyya keessanitti isin agalchuu hangaluuf qophiitti jirtanillee rabbiin qophii keessan isiniif xumuree isin agalchuu isiniin jechuu barbaada. Isinillee du'aa naaf kadhaayi viidiyoo kana wanta waraabee fi wallaahi naaf mijateetii miti garuu ragaadhumaaf isinitti argisiisuuf ani araboonni yoo isin galuu kaatan kan wanta mana keessa hin jirre isin hojjechiisu jechuudha. Wallaahi waan waggaa 3 guutuu harkaan hin qabanne na hojjechiisaa turani jechuudha. Waan isin ajaa'ibu garuu isa yoon wallaahi maqaanni erga naaf ba'ee jechuudha. Bubbulee jira. Guyyaa 3 caalee jira garuu har'a reefan itti hima jechuudha. Akkanii Jumaa deemuuf jedhu har'a reefan itti hima jechuudha. Garuu jarri haa ta'u malee akkuma kana waan deemuu koo beekanii fi wallaahi waan nan hojjechuu qabu dirqama fidanii nutti kennaa turani. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin anis akka ta'etti dadhabus hojjedheetuma jira hojjedhaas jira. Yaani maal isiniin jechuu barbaadeetanii haramni osoma kam ta'anii wallaahi namaaf yaadanii rabbiin jara haqa jeelchu gaarii akkamiyyoo ta'a wallaahi namaaf yaadanii jechuudha. Hojiidhaaf bakka kennu bakka maallaqa isaanii isiniif kaffalaniif bakka kennu malee namni kun hin dadhaba namni kun of sirreessuu qaba namni kun bakka kana ta'uu qaba waan guuttatu isa barbaachisaa kana isa barbaachisa no jaraaf dhimma isaanii miti jechuudha. Isiniif galee kanaafuu isin ofii keessanii yaaddanii gadi namni isiniif yaadu hin jiru garuu ijoolleen mana namaa keessa daladdanu kontiraata taatanii kontiraata ta'uu dhabaatanii jiru akkasiitu isinirra jira jechuudha hunda keessanirrallee jechuudha. Maaliif maallaqa keessaniif jecha kaayyoo keessaniif jecha waan baataniif waan beektanuuf malee amma dirqama miti wanti jarrinarra ka'an kun jechuudha. Garuu wanti dirqama natti godhe maali akkanatti ba'e jechuudha. Maal hojjechuufan ba'e eessa ga'uufan ba'e kaleessa eessan ture arra eessan jira borimmoo eessa ga'uun qaba waan jedhutu na hojjechiisaa jira jechuudha isiniif galee. Anna waan akkasiiti wallaahi angamiyyuu yoo angamu yoo ta'e akkamuu yoo rakkattanii
cakkanaati hojii hojjedha. Maallaqa xiqqoodhas jettanii hin tuffatina. Dhugaan isinitti hima maallaqni yoo hangam xiqqaates jechuudha. Rabbiin barakaa keessa isinii buumna. Wallaahi warruma maallaqa guddaa nyaatuun qixa waan barbaadan hojjetattu jechuudha. Dhugaan isinitti hima maallaqa xiqqoodha naannoo hojjedha jettanii asii achi utaaltanii mana hin jijjiirratina ijoolleen haala hojjettanuuf handhaama dhaamsa kana jechuudha. Maaliif ijoolleen amma fakkeenya birrii 150 hojjetaniitu waggaa 3-4 hojjetatanii isin caalaayyuu wallaahi waa hojjetatanii galu ijoolleen mana kontoraataa jiran jechuudha. Akkuma kana warri kaayyoo qabdan warri waan baataniif beektan gadi taa'atii hojjetadha. Maallaqa xiqqoo qabdanuun hojjetadha. Maaliif maallaqa sanarraa hin baastanii taana wallaahi walitti qabdanii yoo jettan waanuma gaarii hojjetattu waanuma guddaadhaan walirra buusattu jechuudha. Maalis niin jechuu barbaadee taane. Yoo asii achi fiiddan immoo maallaqa xiqqoo qabdan sanarraa maallaqa guddaas yoo hojjetattan irraa nyaattu, irraa dhudhu, irraa baastu. Isiniif galee kan ittiin deemtan taaksiidha maallaqaan deemtu. Isiniif galee garuu namni mana namaa keessa taa'ee rakkoos beelas dheebuus danda'ee wantoota jarrii kaayyoodhaan malee seeraan ala jechuudha hojii daangaa malee itti dabalanii itti kennaanus jechuudha akka kiyya kana jechuudha saamichaaf akka sangaa araashii jedhama miti biyya keenyatti namni sangaa araashii yaani sangaa maallaqaan namni bitate irraa kontoraata fudhate jechuun natti fakkaata sangaa araashii jechuun afaan amaaraati sangoota akkasii kana hin qusatu jechuudha namni isiniif galee akka abbaa horiitti hin qusatu jechuudha maaliif boroona biraa galaa jedheeti sa'aatiitti ganama sa'aatiitti buteetu ganama ka'ee camada jechuudha galgalammoo yeroo irraa sa'aatiin horiin hiikamtutti hiiku jechuudha maaliif sa'aatiitti dabarsee hiika jechuudha kana jechuun kiyya miti jechuudha isiniif galee kanaafuu jennaani araboonni akkasitti nama ilaalu jechuudha nama saammatu isiniif galee amma isheen galaa jirti jedhanii ergana saamuu jalqabani wallaahi yeroo 7 caalee jira yaani garuu kan gidduu kanaa kun kan addaati jechuudha. Ta'us garuu alhamdulillah homaatii miti yaa'anii viidiyoo kana ragumtii maaf isinitti argisiisuudhaaf waraabee sababiin isaa ijoollee haala hojjetanii kashalabummaa hojjetanuu fi wantoota babbadaa hojjetan wajjin ashoonis walqixa waamamti jechuudha. Garuu waan isin dhibu seenaa kan koo jechuudha seenaa kan koo qofa miti kan na fakkaatan hedduutu jiru jechuudha kan maallaqa isaanii iyyuu hin nyaanne jechuudha guyyaas tokko maallaqa isaanii iyyuu kan nyaatanii hin beekne jechuudha anamma yoo isinitti hime dhugaa dubbachuuf maallaqa kan koo kan wayiin bitadhe yookaan maatii koo lakkoofsise malee maallaqa kan koo unkaan nyaachuu miti lakkaa'ee iyyuu hin beeku jechuudha dhugaa isinitti hima sababiin isaa lakkaa'ee illee hin beeku yoo isiniin jedhe doolaarra lakkaa'aa malee maallaqa eessatti arge lakkaa'are argitanii hargeetuman dabarsa jechuudha. Kana jechuun maallaqa koon balleesse jechuu isiniitti hin fakkaatin gaafa akkas isiniin jedhu as keessatti itti fayyadamee hin beeku jechuu barbaadee tan gabaabumatti jechuudha isiniif galee alhamdulillah rabbil alamin galanni kan rabbi haa ta'u rakkoos qannoos waa hundayyuu biyya namaa kana keessatti hargee galanni isaaf haa ta'u waa hedduun dabarsellee jechuudha garuu namni rabbii isaa kadhatee rabbii isaatti siqatee yoo rabbii isaa kadhatee waan argate xiqqoo argatetti rabbiin galateeffate wallaahi bakka kamiyyuu ni ga'a jechuudha. Isiniif galee tokko immoo biyya namaa keessaa immoo guuttadheen gala yoo jettanii wallaahi guuttattanii galuu hin dandeessanu jechuudha. Rabbiin iyyuu nama hundaaf walqixa hin guunne wanna ta'eefu warri galuu barbaadanii guuttadheen gala hangas kaa'adheetan gala hangas kaa'adheen gala addunyaan hin guuttu obboloota kan koo duuniyaallee namaaf hin guuttu addunyaan kunillee 9 hin guuttu dhageessanii duuniyaa kana wallaahi numiti ambiyoota duraaniitu duukaa fiiganii qaqqabuu dadhaban jedhama kanaafuu itti of rakkisinaati xiqqoodhuma qabdanutti alhamdulillah jedhaati ittiin hojjetadha biyya keessanitti galaati waan qabdanuun hojjetadha biyya namaa keessatti of hin dararinaa wallaahi anasiniin jedhe akkasii waraanaa biin koommoo kana fakkaata kunoo innuu hiikkataa jira sababiin isaa waraqatatu baalatu sirrii miti baala ana saamuuf jecha baala osoo hin maraxiin fiddee dhufte jaartii kiyya jechuudha wallaahi baala jajjabaa fiddee dhufte dhugaa dubbachuuf kunoo laasirratti ilaala baala kana jechuudha baay'ee jajjabaata kunoo argitanii baala gurraacha harkaan hin cinne fidde jechuudha waan akkasiiti. Ni homaa gochuu hin danda'u alaa kulli haalee sagalee isinitti viidiyoo illee isinitti dheeressee garuu viidiyoo daqiiqaa
shanii waraabuuf seenee garuu viidiyoo daqiiqaa dheeraa waraabee irraa muree xaqqeesseetaniin isinitti fida inshaallah. Waan akkasiiti isiniin jedha obboloota kan koo. Dogoggora jiruuf dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya hin taane maatii naaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jedha. Biyya galteetti jettanii ofirraa na fageessinaa. Akkanii kan kanaan dura caalattiin isinii wajjiniin maamila ta'ee hojjedhutti na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Obboleeyyan kan koo baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Akkuma jirtanitti nagaa raamanni rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha hunda keessaniifuu. Gandaa fi amantaan lagaanii isiniin qoodu hunda keessanuu rabbiif jecha isin jaalladha isiniin jedha uummata kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaatti naaf tura isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Turtii gaarii naaf qabaadha isiniin jedha uummata kiyya.